Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Kunoo saba hundaaf kan ta'u misiraachof gammachuu guddaan isinitti himaatii hin sodaatinaa. Kunoo har'a magaalaa Daawititti qorichi innis Kiristoos Gooftaa kan ta'e isiniif dhalateeroo. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10 hanga 11. Nufdalate fayyisan addunyaa nufdalate Waaqni hunda keenya. 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 Nufdalate abboommi jiksine nufdalate yeroo sayakkine nufdalate mana saatii baane nufdalate bara qofaa taane nufdalate sanyii nuuf hambise nufdalate badirraa nu baase nufdalate fayyisan addunyaa nufdalate Waaqni hunda keenya. Nufdalate raajonni raajanii nufdalate leboo ajeedhanii nufdalate kunoo nuuf bu'eera nufdalate kabaja isaa irraa nufdalate raajiin dubbatame nufdalate gooftaan raawwatame. Nufdalate fayyisan addunyaa nufdalate Waaqni hunda keenya. Nufdalate dubrii dubrummaadhaan nufdalate nideessi gooftaadhaan nufdalate Isaayyaas dubbate nufdalate raajiinsaas dhugoomte nufdalate kunoo dhalateera nufdalate dubroo Maariyaam irraa. Nufdalate fayyisan addunyaa nufdalate Waaqni hunda keenya. Nufdalate galanni samiirraa nufdalate haa ta'u Waaqayyo nufdalate nageenyi lafarraa nufdalate ilmaan namootaati nufdalate jechuun farfatanii nufdalate namniif ergamoonni. Nufdalate fayyisan addunyaa nufdalate Waaqni hunda keenya. Nufdalate magaalaan Daawiti nufdalate ifaan guutamteetti nufdalate dhaloota gooftaanii nufdalate baay'ee gammaddeetti nufdalate addunyaan kun martuu nufdalate Waaqaaf farfatu. Nufdalate fayyisan addunyaa nufdalate Waaqni hunda keenya.